maarifaan lantoo hidaati rabbitti sharraqsiisuudha gaafii maa huwa shirku deebii tasfiyatu khayrillaahi fiimaa huwa min khasaa'isillaahi shirkii jechuun maali deebii waan rabbiin qophaan bahe keessatti rabbitti qindeessuudha maqaan dubbii kanaa maali deebii jecha rabbii olaanaa ta'eeti walaa yamlikuuna lianfusihim sharran walaa naf'an walaa yamlikuuna mautan walaa hayatan walaa nushura gaafii hiikan ayata kanaa maali warreen rabbii gaditti gabbaraman dinqii namarraa deebisanii faayidaa namaa fiduu hin dandayan jechuudha du'aa fi jirus harkaan qaban jechuudha hiikan saatii gaafii dararaa shirkiidhaa maali deebii duniyaa keessatti sodaa adda addaatiin qalbii namaa dhamaasuudhaafi tokkummaa ummataa balleessuudha akhiraa keessatti jannata si hongeessuudha